Abbaan manaa sababa rakkoo nageenyaatiin qabeenyiif manni isaanii jalaa mancaanaan qalbiin darbe. Loon dafqanii horan akka salphaatti duraa saamame. Homaatti namne. Lubbuu oolfachuuf ijoollee 4 qabatanii kan dheessan. Amma qoraan gurgurtee waan argatteen ijoollee ishiitti galti aadde Hawwii Gammachuu. Kun amurutti ta'e. Ijoolleen ishiis erga barnoota addaan kutanii waggoonni lakkaa'amaa jiru. Aankoo Hawwii Gammachuun jedhama. Aanaan koo amuru, gandi koo agamsa. Jireenyi keenya qaata qonnaan bultoota. Jireenya gaarii jiraannaa, hin qotannaa, hin leenfannaa, hin camadannaa. Jireenya gaarii jiraannaa, mana jaarrannee, ijoollee keenya barsiifannaa. Waan gaarii hojjennee hin gurgurannaa, galii gurguddaa gashanna. Amma immoo haala nageenya kanaatiin kan ka'e mannis gubatee, qabeenyi manca'ee, hundumtu barbadaa'ee wayyaayyuu mana keessatti gubatee moofaa mucaa ishee xinnoo moofaa namatu mataa isaarraa fuudhin itti laatennaan itti mareen baqadhe gaafan baqadhe. Qulla akka isheen uumamte baadhee gaafan ka'u dubartiin tokko shaarbii mataa isheerraa fuuteetu natti darbatteetti marinaan jettennaan itti mareen baqadhe qabadhe. Kanaatiif qabeenyi waan tokko waan hafe hin jiru horiin kos ameeyyiin kos sangoonni kos iji tokko nafne amma immoo waaqayyo naa galatu kanayyuu qabeenya isaa ifneeyyuu ijoolleen kos nagaafanii anis nagaa hafee baqannee immoo kun biyya kana ufnee wanni keessa sangoonni gindii tokkoof qeenxee ameeyyiin 4 jiboonni 4 dhaltiin akkasuma 5 kanatu oofame harroonni 3 wadalli 2 dhaltiin 2 4 harroon kanatu olumatti qabaamasa kana hundumaamata oofame tokko tuuna fi jabbiin albaatii jabboota manaa hiikanii mana bananii manaa hiikanii duukaa uffatanii jechuudha. Kanaatiif immoo sufnee immoo kun adeemnee maqaan sireen ijoollee tamaarii saqaata tamaaranii saqaata akka jireenya gaarii jiraatan nyaata gaarii nyaatanii ijoolleen iyyutti wallaaltee dhukkubsattee handhumte mana kiimii achi wanni aqadhe hospitaala qadhe ciibsee ijoolleen nyaatatti wallaaltuma jettee bakka ijoolleen kos fayyaa naafanii amma immoo deemee qaansireen ijoollee adeemee karaarra taa'ee adeemee wanni je'eenaniin ijoollee koo guddisaa jira malee. Amma jireenya nuti jiraannu mana kiraa rakkan mucaan obboleettii ko tokko dhaame inni immoo hafe luka dhaame nu biraatu baqannuutu kunuma biratti luka dhaame garuu inni immoo wallaanamee nu hafe lubbuuti nu bayyuun taane malee isa bicha dhaame kanaachi immoo wanti dhaameeru hin jiru nagaama keenya hafnee waaqayyo naa galatu hundumtu bijamnee maddee keenya iyyuu beekna waliima saayii waliima keenya facaanee bijamnee waliima keenya iyyuu beekna maddee keenya iyyuu kanaatiif immoo kun amma rakkanni kun karaarra deemnee kun karaarra teenyee adeemnee qoraan cabsinee ihoma jennee ijoollee tamaariirra addaan kuteen ijoolleen kun tamaaran hin taa'umaman fayyuma taa'an itti gusee tamaarsiisuun qabu. Hangafni kennaa inni lammataa bilisummaa isheen sadeeffaa biiftuu isheen arfeffaa seenaa isheen tokko 5 keessa addaan kuttee inni tokko 3 keessa addaan kutee isheen tokko keessa addaan kutteeti taa'uman hundumti isaanii ishee sanammoo gashineeyyuu. Kanaatiif addaan kutanii taa'u sana mana. Kanaatiif anamma qansireen qoonqoma isaaniitti wannan laadhu anatti uwwisuun qabu hananitti kennuun qabu qoonqoma isaanii waan an arga'e gabaa keessa deemee waan an argadhe akkas jedhee karaarra gabaa keessa fuudhee karaarra taa'ee gaafan qoraan argadhe qoraan dhaqee fidee gurgureen ijoolleetti jiraachisa. Mana kiimii naqamee qamarmaaliin giddiin sammuutti deebi'ee dhufuu hin abbaan manaa gizoo qabeenyi koo boba'u gizoo qabeenyi hundumtu gizoo boba'u inni sammuu ta'ee yeroo sicha qabaatiin fidanii mataa hidhanii guyyaa 2 mana oolchanii isumaan immoo sammuu isaatiin xinnoo miidhame iddeenni jiru iyyuu hin beekona. Iddeenni jiru hin beekore afii koo ijoollee koo qaansiraa hojjedheen qaansiraatiin gaafii argadhee gaafii dhabees biddeena toshees qoraan gurgurees hundumaa godheen ijoollee guddisaan jira amma innumtuu iddeenni jiru iyyuu hin beeku. Anammatuun biyya kootti gale biyyi keenya biyya hannanii biyya dammaa biyya beekamaa biyya quufaadha. Utuu biyya kootti gale mana koo jaarradheen qabeenya koo duriitti deebeen misooma koo museenfadhee ijoollee koo tamaarii gashadheen utuun nageenyi kun utoo bu'e utuun akkasittiin jiraadheen mana kootti deebi'een ijaarradhee san fe'es ta'ee akkan barbaadeen tuun jiraadhee nan jaalladha utuu nageenyi kun tasgabbaa'ee utuun nagaatiin galee mana kootti waan an argadheen ijoollee koos tamaarii isaanii gasheen asaddaan kutanii amma taa'an kan tamaarii gasheen utuun tamaarsiseettiin ijoollee koo barsiifadhee tuun jiraadha ta'e nan jaalladha.